نيرون دما محمد دنجي ولا تتبلبلا هما نامني قوي فرته وسنا شنورني نبو سنا جرو توفتا تيلو تولفته دينا في أجيسورتي تاي أبلو أجيفن موديفن ديرو أبلو باسا تنس باسا هنگنا يو كفلت مالي رفي أبلو ميلن وادونغا تورج جدورا غرا لولوتي هاديان تو دير بسنا هالولوتي كين هنگنو لكوس هدون نمني أنا تكتشبيتشان غرنا مصدق وفرتم هنگا شنتمي كهو نموتا هدابا هماني جيفمن مكان ساني بحجر كبيرة كيسا غندوتا بادية نموني أبلو ما أبلو جري والبيكو هدون بسيطة لا فادا غرو غرا مقالا دا غرا كميسي شاكلا غربي چافارو بيت كرا قريتي في أكو مكانا حطاي في يوكين مكانا سنبتي مقالوتا غرقودا كيسا مكانا ما أرغتون دندهميني هدودان والبيكو نمني وانتف مقالات تتكوترا مالي نمني دوئي إيساتي أكا دوئي أكامت أكا دوئي توكو توكون ولي قراتي والله تيهري باكو جل كبدي أما ما شاء الله واني هدون دلق مايرا يو برباچه سي مالك أسلي أرغنا ور ديمي halkan guyyaa deemee bajaajiidhaan makiinaadhaan deemee warra nama jalaa du'e gaafatu bakkatti du'e hanga danda'e ruhii ofii kennee ni beekna nama kana gaafatu akka ajjeefamu. Kanaafuu kun itti fufuu qaba. Kanarraan amma kan biraa waldiigumsi oppodiyoon kaateef maali? Caffeen amma ganaa guyyaan tokko molama booda taa'amu isa maaliiti yookiin torbaan dhufu. Waldiigumsi isaan ka'an kan sirna kana diiguu danda'u qaba eeyyee kan sirna kana diiguu danda'udha. Ka'umsisaa maali jettanii yoo gaafattan ka'umsisaa hiikkaa takkan qabu akkaataa isaan itti dubbatu jiranirraa yeroo xiinxalluu fi keessa gungumtuun isaanii yeroo dubbattu waa lama qaba. Wanni lama wal hinaaffii aangoo anaan malee isa jedhuu fi hanna maallaqaa abbaan bakka akkanaa filatee ana bakka akkanaa nageessanii isa jedhu hinaaffaa qophaa irratti. Sidiif galee hinaaffaa qophaa irratti. Kanaafuu haa ta'u malee mistiriin himaa waan waliin dalagnin himaa jechuu irratti immoo kan wal sodaachisaa jiran. Waan himuu jalqabe keessaa ishii guddoo dheengadda namni 14 abbootii gadaa seera sirna gadaa kaarrayyuu irratti ajjeefame botol godhe hime taayee danda'aadha. Achi keessa wanni himuu barbaade wanni biraa wanni Oromoon takkallee hin fahamin jira. Shaneet ajjeesee beekne shaneetamtu ajjeesee jedhe. Shanee mootummaan jaare akka jiru namoonni beeka. Milishoota wayii kan mootummaan jaaree ammaan dura gariin abaa'oo keessaa ganan gariin isaan keessaa bahee Dammallaash Gabra Mikaa'eliin itti gaafatamaa federaalaa poolisii federaalaatiin jaarame garee wahiitu jira kan naannoo Wallaggaa keessa deemee Oromoo Amaara ajjeesu. Amaarota walgahii dhakotta Amaaroo jedhee waamee dam godhee uummata Amaaraa ajjeesu. Achiin booda gaafa ajjeesu san alaabaa abaa'oo godhatee qaba. Wiigii mataa sobaa godhatanii nuti abaa'oodha jedhanii biyya san keessa sassuuhanii amma abaa'oon Wallaggarraa ariiteetti na fakkaata isaanii warri mootummaatu ari'ameera isaan dhiisii garuu hangi tahee gara biraa bobbaafamuu jalqabaniira. Shiftaatti gadhiiftanii jecha taayee sallaala nagaatti xiinxala shiftaatti gadhiiftanii takka lama shaneetamtu shaneet ajjeese beekne shaneet jeela wanni suni akkuma yani namu birati shanee biraa jira jechuu jira maali akkaseen shanee jedhanii akka shaneetti kan jaarantu jira maqaa shaneetti hin balleessu jecha xalayaan barana bahee shaneen nama nagaha ajjeesaa malee bakka takka qabatee hin beeku isa jedhu irratti hojjedhaa wanni jedhame sun tokko sani mootummaan garee wahii jaaree gaantaadhaan jaaree deemaatii nama akkana halkan fixaa bulaa ganama shaneet ajjeese jennee addunyaatti keessumaa keessa saba Amaaraatii fi saba Oromoodhaa walitti buusuudhaan jiddugaleessa Itoophiyaadhaa shaneen namoota dhuunfaa ajjeesa. Subii yeroo dhaqxe namoota hiyyeessota urgoo fi qotatuudhaan beekaman namoota waa takka hin qabne namoota walirraa godaananii ammaan dura deeman namoota waa takka hin beeknedha. Na guyyaan tokkotti nama 80 gaafa du'e quba qabdan bara lamman har'aa bara tokko har'aa. Kuni diraamaa mootummaan dalaga jedhu keessa diraamaa Abiyyi Ahmad ammaan dura dalaguutti ture insaa keessatti ammallee itti dalaguun qabu jedhu keessas tokko waan akkasiitiin uummanni Oromoo dhumaa jira. Waan itti wal sodaachisan keessa ijaarumsi akkasii akka jiru wanni akkasii akka jirudha. Ajjecha akka Hacaaluu, ajjecha akka eenyu, ajjecha gurguddoo warri silxaanarra jiru kuni yeroo qoratamu irratti jaalatanis jibbanis osoo isaan hin beekanis ta'u osoo isaan beekanii dhagahaniiran eenyu akka ajjeese. Akkamitti
qorannoo gurguddoo gochuu keessatti hin godhinaa suma dhaabaa akkas hin jedhinaa isa jedhu keessatti aadaa keenya dubbiin kun jechuun waan kana fideera. Kanaafuu wal dhabbiin diigaan isaan dhihaatanii ka'aniif amma waan tokkotu jira. Shimallis Abdiisaa naannoo Oromiyaa irraa buusuuf yaalamaa jira. Isaa fi isa fakkaattota isaadhaa achi keessatti akkuma godina teenya deengadda godhan yeroo tokkotti dhaanii buusanii nama biraa bakka buusuu deeman. Namni bakka buusuu deeman amanamaan nafteenyaadha. Lola kana yuunifoormii kaahatee ganamumarraa ka'ee maallaqni itti dhangalaafamee asiin bahee achiin bahee maallaqni dubbatamu suni miliyoonni 600 suni kan alamuu simeedha. Nafteenyootaaf dabarsee kennee hangi ta'e isaaf kennamee naannoo keenyaa fi naannoo Affarii irra deemee facaasuu ture san. Nuti akka Oromiyaatti maaliif kitati jennee dhageeffadha. Wanni gurguddoon akka wanni akka hangaasaa albaatuun iyyuun beekamte faan wanni akka taayee faan lafa lafuu jiran naannoo keenya irrattis dhageeffadha. Uummata kaarrayyuutiin heetiin miti gaafa kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaadha shanee tajjeessa jedhee yeroo baasu maaliif aboo shanee miti wanni kanaan ta'u gadda uummata keenyaati. Nuun taphina maa jedhu dhabe taayeen har'a dubbii biraa dhufe. Waraqaan dhaamtee Bahar Daar irratti dhihoo gaafa taa'ame ba'adeen waan dhiheesseeru qaba. Itoophiyaan akka hoffoltu yoo barbaachise waan nuyi jenne deemuu qaba. Inni suni maali nama nuyi haa bu'uu jenne bu'uu qaba. Dura bisin fite. Akkas godhamuu qaba jedhanii tarsiimoo lafa kaahantu jira. Nuti of biraa jalqabne irra kinoo godina Oromoo Walloo jettu tana bakkumatti ariine irra ka barbaanne bakka buufna. Ka barbaanne bakka buufne takka usee afaan isaan qabatee waan nuyi dalagnu hunda usee taa'ee ilaalaa damooza ji'atti ni erginaafi yookiin immoo boolla bakkalloo sana kanaadha. Gaafin biraatti ka'eera amma ganaa hidhamuuf fa'aa sodaachifamuuf akka dubbiin gungumne immoo asiin deemanii namni akkas godhamee akkas jedhamee yoo diddee dubbii himinaa akkan jenne isaan kun harka isaanii jira. Oromiyaa irratti waan itti wal sodaachisu jiran yakka hammaarraa waliin dalagne himna yoo diddanii waan kana hin godhina. Gama biraatiin gareen takka kan iyyuu jirtuuf gareen Alamuu Simeedha. Ammallee akka Alamuu Simeetti maallaqni dhangalaafamee lola keessa jirra jedhameenii akkuma barbaadan tahanii maallaqni miliyoonaan itti dhangalaafamee olii gadi deeme san maaliif nu hifta'uu dhabe. Warri Bahar Daar ammoo Alamuu Simeedha. Itoophiyaan dhugaadhaa isa kana jedhanii akkuma jedhu turan san Alamuu Simee naannoo Oromiyaa irratti pirezidaantii ta'uu qaba. Kana baadeentu gaafate. Achirraa Shimallis irratti duula jedhameeni duulaa jiran. Shimallis buusuuf. Shimallis qophaa miti warri isa fakkaatu hedduutu jira. Warra akkasiisan buusu. Keessumaa keessa namni Oromoo biratti hedduu jibbamee irratti duulame. Yakka akkanaa dalagee akkas dalagee jedhamee irratti tuulame isaan bira jaallatamaadha. Alamuu Simee yeroo Jawaar irraa qabee nama hedduu namni jibbee irratti duulee jibbamaa waan ta'eefuu Oromoo biraa qooda dhabeera kana booda nu Itoophiyaa sani jedheeti. Waan jarri godhan dalagee aangoo qophaa jecha taa'a. Alamuu Simeetu barbaachisa. Shimallis miti. Shimallis bakka hundatti yoo gartan amma hedduu irratti hin duulamusa. Obbodiyooma. Akka shaneen haa ajjeefamtu jedhee waan meeqa jaaree shaneen ajjeesaaf uummata Oromoo fixaa jiru quba qabu. Walaakin amma waan aangoo irraa ammumatti isa buuftutu jira. Inni suni maali? Isaan kan jechaa jira warri naannoo Amaaraa Alamuu Simee fuunee bakka buufannee Alamuu Simee yeroo dhaqee naannoo Oromiyaa irratti ol ba'e kitatii waamaa akkuma naannoon Amaaraa jedhe san kitati jedha. Kitatii san keessa namni shanee ajjeesuu barbaadu guutuun gajara fudhatee lafaa ka'a. Gaafa san yoo fedhe kan Sidaamaa, yoo fedhe kan Somaalee, yoo fedhe kan Affarii, yoo fedhan kan naannoo Amaaraa faannoo fi milishaa waammatuu mirga qaba. Shimallis faan ammoo kana didaniiran. Kun immoo dhugaa lafa jiru. Wallagga irratti warri bobbaafame gunguma hedduu fidaniira. Wallagga irratti ammaan tana sababa warra safaarii naannoo Amaaraa irraa deeme eeguu milishaa of gahe haa qabaatanii jedhuun maqaa kana qaba malee Gondorii fi Gojjaam irraa dheengadda salxana fudhatanii maarroo jedhanii dhaqanii achi jiranii Oromoo ganda 10 ammoo kana keessa ari'aniiran. Wallagga bahaa keessatti. Waan san bal'inaan Oromiyaa irra dalagnee namuma Oromummaa qabu hunda sayfiin finnee akkuma rashanama Walloo kana godhuu qabna sa jedhuuf kun godhamuu jalqabnaan Oromoon nu nyaataa aangattiin boruma diimti jedhee sodaate Shimallis kana sodaannaan Shimallisuma kana irratti ka'a.
wanni hangaasaa fi maarroon akkas godhatu suni jedhaa jedhameeti beeka jedhaa jedhameeti gabaabamatti ABO'n lola saadhaa fixuuf nuti sabboonummaan Oromoodhaa goguu qabaa warri nuti Oromoo jedhanii yeroo tokko gunguman kuni dura darbanii isaan hundi ajjeefamuu qabanii achiin booda warri kaan akkas ta'a jedhamee tarsiimoo kaahametu jira kana gochuuf ammoo namoota garaa malee waa takka hin beekne namoota aangoo matanallee hanga boruu haateessu jechuullee itti yaanne akka Alamuu Simeedha Alamuu Simee quufe amma waan itti kenname maallaqa biliyoona kan Oromiyaarraa maqaa Oromootiin fuudhama achiin booda gara federaalaa jedhama achi warri federaalaa nama biraatiin beektu warra kaabaati warra kaabaa akka barbaadan itti taphanii mootummaan maallaqni mootummaa makiinaan mootummaa wanni guutuun lolaaf ooluu qaba jedhameera siniif gale kanaafuu amma as keessaa maal feetaati deeggara Shimallis kanaan jenne la Shimallis bowwaa akka sheenuun barbaada garuu akkaataa isaan jedhan kana qophaan hin miti akkaataa kanaan hin miti akka isaan diiguun barbaada akka wal diigan Shimallis shatatuma jedhee irra duulamee afaanuma nagahaa mootummaa gadhiisee ministeera boochaa yookiin ministeera maalii tokko gorsaa mootummaa tokko tajaajilame Finfinnee geessamee federaala keessa gatamaa Alamuu Simeetti darbaa awaaj kitat jechuu jalqabaa faannoo fi milishaa naannoo Afariidhaa hattuu fuudhee Oromiyaa irratti dhangalaasaa Oromoo fixuu jalqaban dhageeffadha hattaa kunillee diigumsa akka ta'e ni beekna kunillee diigumsa Oromoo rafte akka hirriba kaasu ni beekna garuu dhumaatiin hedduun ni dhuma walloo irratti agarreerti dhumaatiin nama akka nama kaasu walloo irratti walloo godinni tokkichi xiqqaan kuni ammaan tana hanga ummanni hirriba ka'e nutu beeka osoo obboleeyyan keenya sun du'a geemiitiin miti hin ka'amuu himalee osoo ol ka'anii arganii nama ammaan dura hirriba ka'uu dide meeqa kaase dhiigni hindoota gaa jedhaniin jaalateen ka'u dhiigni isaa yeroo dhangala'ee firri isaa yeroo dhiigi dhangala'ee jaalateen ka'u kanatu dhufaa ka'aa jennee jalqabuma duraa osoo dhiigin dhangala'een silaa ka'ee namuu kara takka deemee raate kun hin dhufu dhugama jirtu walitti himna siniif galee walaakin har'as ta'uu kaleessa ka'eera inni dhume yaalaa dhumeera inni deebu walloon dhuma ittuma jira ammoo kana kaleessuma jalqabee maal akkas seene ittuma jira amata sadii geenye gaafa dhiichifamu jijjiirame dhufe jedhamu sani kan dhuma jalqabne gaafa sanimmaa namni kan jijjiirama nu dhufe jedhee sirbaa shatatuma jedhanii hanga gammoojjii qorii fi dawwee fi harxummaa keessa deemanii nama barbaadan isa jabaa keessa ajjeessu turan amma nu ummati gara takkatti ka'ee dubbiin malle deemuu ka'e malee kanaafuu waldhabbiin Taayyee fa'aa fi Shimallis jedduutti buchullootaa fi Shimallis kaafamuu akka barbaadamuuf waa'ee Shimallis kaafamuu dubbadhaa jedhameen caffee irratti akka dubbiin kun fudhatama argatu dura darbaniiti waan tokko irratti duulan yeroo waa tokko godhuu qaban Shimallis kaasanii Alamuu Simee yookiin nama Alamuu Simee fakkaatu nama garaa malee mootummaa matanaahu akkanatti noofadhan jenne bara waa tokkotu jira gareen tuni gadi teesseeti garee tokko hamatti garee tokko fakkeenyaaf ABO KFO Oromummaa waan akkasii hamatti waa'ee magadi taa'anii hamatassan malee waa'ee magadi taa'anii hamatassan ifaan gahu akkuma garee takka abboon nuti warra ijoollee abaluu akkas goona jettee ijoollee xixiqqoon ganda keessa gootu yookiin dubartii walitti hinaafte yeroo akkas goona akkas godhuu qabna jettu agartee walitti aartee dubartiin ganda keessa akkasan waa'ee masan geessisuu malee waa'ee hegereen keenya maali nuti akka mootummaa ofiin jennutti maal godhuu qabna mootummaan kun bara mootummaa ta'uudhaaf jaalatamuun dirqama miti uummata biratti isaan biratti laakiin mootummaa mataanetti fufuudhaaf of ta'uu qabna moo Shimallis ammaan dura rasiida yookiin naxibii hedduu irratti qabataniira warri naannoo Amaaraa ammaan dura cabsine bakka nu cabsinetti jedheera ammaan dura qeerroo abbaan gurmeessee qumaara nyaatee nu jedheera mootummaan dura akka jigu kan godhe nu jedheera waan hedduu irraa qabataniira ammallee nama nan jechuudha Rogumena walini jedhu kun hunduu kijiba waan ta'eef kijiba gaafa yaadikis walumaan dalaguutti ture nama cabsa sin qabu cabanamaatti gammade sin qabu pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uu fi aangomti isaa harka ta'uu bichaadha barbaada Tasfaayee Gabraab namtichi dheengadda kaleessa du'e kun nama seena qabeessa nama guddaa nama Oromoodha waa hedduu hillikiidhaan barreesse waan jedhe namoota bibbeekoo wanni kanatti nakaase guddis tokko namoota bibbeekoo namoota dandeettii qaban hunda korokkomanii lafatti gadi buusanii namoota maltii waa tokko hin beekne gowwaa tortoraa hunda
aangootti kennanii yeroo ol qabaniin argaa jedhe Oromiyaatti dhalate namtichi kuni Oromiyaa dhalate waan ta'eef akka Oromootti of laala akka nama dhalata naannoo Oromiyaa tokkotti of laala ammaan dura mootummaan itti kennamee mootummaa qaba ture mootummaa guddaa qaba ture waa'ee gaazexeessitoota maalii kana keessatti waa dubbisuu kana keessatti kanaafuu Shimallis irratti kan duulamaa jiruuf gareen Shimallistuun lola shanee loluu diddee lolli shanee lolamaa jira halkan guyyaa poolisii naannoo Oromiyaadhaa kuma dhibbaan lakkaa'amutti bobba'ee lolaa jira ni dadhabe gargaarsi gabaabamatti Mallas Zeenaawiin waan tokko dubbatee ture ummanni Oromoodhaa abaa'oo hin deeggarree jedhe burjaajessuu danda'aniira yeroo jalqabaatiif Oromoon ofiin of bushuu Oromoon hoggana afaan Oromoo haasa'uun buluu afaan isaatiin barreessuu afaan isaatiin dubbisuu waan kennameefu kunuu nu gaha hanga jechuu yookiin propaganda majarituun odeessu dubbicha irratti goree oppodiyoodhaan goyyomee abaa'oo duun deeggariin hafe ammaan dura abaa'oon deeggarre jechuun hunda miti persantii dhibbatti hin deeggarre kanaafuu abaa'oon ammaan dura akkasitti ganame har'a garuu maaltu argamaa jira dhageeffadha kanaaf Mallas maal jedhe abaa'oon duu hundi deeggaree raate hin dandeenyu ture jedhe aangoo waraanni Afrikaadhaan danda'u jedhe waraana Itoophiyaati miti har'a abaa'oon Mallas jedhe suntu ta'aa jira ummati Oromoodhaa abdii karkaadhiu murateera Harargee keessatti baatii jaharraadhaa abaa'oon akkas godhee dhagahan turreetti amma waa Wallagga godhamu olla Harargee keessatti dhagaha jira dheengadda maaltu taame dirree xiyyaara dirraa maal biratti maaltu taame meeshaa kamtu dhukkifamee jira meeshaa sana isaa fuudhee abaa'oon Harargeedha kaleessa dheengadda kan lola jalqabe akka dhaabaatti jiraatullee lola jalqabe kana baatii muraasa wanni isaan dheengadda godhani karaa mi'eessoo fi asaboo jedhan kanatti wanni isaan godhaa jiran waan cimaadha maaliif lafarratti nama gargaaru argate nama lafarratti kan humnaan kan maallaqaan wallaahi jaalala jarri kun ammoo dhugama walitti himna miti dhaloota xixiqqoo tanatu amma deeggara malee kutaa biraarratti warri gurguddaan warra hirriba Mallas raffise sanirraa dhugama jirtu walitti himna matama keenya wallorraa qabne Harargee qophaatti warri 90moota keessa madaa'ee kufee kuffisee ittiin dhaabbatu ture har'a jaarsoleen mataa arrillee waasan mataa qabanii deeggarsa cimaa qaba woboon Harar irratti hamma har'aa komiin kiyyaani woboon maaliif Harar hin jirre woboon maaliif biyyatti irratti kulkulee dhaabbataa ture akkamitti Wallaggumaa fi Gujii bichaa maqaa dhaama jechaan ture ani mataan kiyya har'a gaafa bakka barbaachisu dhaqe akkamitti akkanni nagaha dhabsiise Somaalee fi takka Jabuuti gargaaree takka Somaalee gargaaree jedhamu jira amma jechuudha humni isaanii kun dhugee ijuma isaaniitiin arganii dhugeessuu dadhabanii kana jechuun maaliif akkana tahameessa jedhu rifataniiran kun immoo oolmaan hin jiru kara lammanittuu bishaan labbaas yaa'u gadees yaa'u dhumni isaa laga deemuudha jedhan oppodiyoon wal diigdee oppodiyoo ba'adeen yookiin bilchiginnaa ama naannoo Bahardaar irraa ajajamtu mo'achiiftee kitatii waamtee faannoo fi afarii waamtee ummata Oromoodhaa yoo ficcisiiftes hangi dhume hangi hafe saffi tokkoon itti kaashi har'a kijibanii akkuma jedhan kanatti laash godhanii bar laash gootanii jedhu jirani laash gootanii kan Oromiyaan poolisiin Oromiyaadhaa loluu ol darbeera amma poolisii federaalaatii fi poolisii Oromiyaatu lolaa jira irra baay'inaan bakka kaanitti raayyaa ittisa biyyaa jiraatullee walakin amma wanni jedhamaa jiru maaliif taankiinis baankiinis guurramee dhufee yeroon amma kitatii jennee nami guutuun itti ka'ee kitatii kana keessa nama meeshaa hidhatee kan ajjeefamu namuma isaan deeggara jedhamee fi nama jibbanii lafaa qaban hunda ajjeesuudhaaf saba biraatiin warra nuti Itoophiyaa jedhu saboota kaan akka Sidaamaa Guraagee warra kaan itti kaasanii Oromoon akka jilbiiffatu hanga dhumaa gochuurra maanuu dalaguudhaaf akkanuma jedhan afaan namtichi kun nama oppodiyoo keessa kaahamee achi lafallafee as lafallafuurraa kottumee nama qubna garsigoona jedhaniini eenyu hangaasaa jette sana agartanii amma waan keessa biyya ku dubbatu jalqabeera wanni keessa biyya ku maali yeroo isaan nurratti dhiichisan maaliif xiyyaarri eessa jira jedha elala waan jedhaa jiru biyya isiniif galee xiyyaarri eessa jira lolli maaliif hin lolamne shaneen kinoo waasitti akkas nu godhuu jedhamu qabde xiiqii sanii jecha waan kalee dhoksan himuu jalqaban fakkeenyaaf shanee waa tokko gooteen beektu shaneen maarroodha jedhu turan amma dhugaa baasanii himuu jalqaban akkamitti kaleessa maal nu gootee jedhe hangaasaa waan mormaa turassan waan dubbatuu didanii TV'n isaanii hundi miidiyaan isaanii dubbatuu didan san xalaw godhee dubbate
maal nu gootee jedhe kaleessa dirdaa garagaratti asabotti maaltu ta'amaa jira jedhe dhageeffadha. Ammaan tana jedhe laayifii isheen ammaan tana lolatu jira ummati jedhumaa jira jedhe siniif galee harar akkana kan barbaachise yoo diddan waan dhoksitaniirtan himna sa jedhutti jiran yoo diddan waan dhoksitaniirtan himna yookiin hukaatii kitatii waamaatii maallaqa miliyoona meeqaa san nu hitti dhangalaafameeti ganaa akkuma alamuu simee wallo deeme anis harar deemeen biliyoona meeqa baadhee taayyeenis kara booranaa deemee shimallisis shawaa kana kee achi shimallis gaasa guddichaa maallaqichi shimallis bira walitti qabame shimallis maallaqa san dabarseetii kenne warra federaalaatti warri federaalaa immoo namatti dhangalaasuun malee nama kitatii waliin hin jira jedhe akka alamuu simee akka eenyuu kanatti dhangalaasan inumaa namoota beekamoo weellisuu fi jinni jaankee jedhan akka saalihaa fi kiyyaa abbaa lukaa isa faatti maallaqni kennamee waan akkasitti bobbaafamuu jalqabe maallaqa tana kan kaasaniif miliyoona 600 tana kan maqaa kaasaniif tanaaf siniif galee miliyoona 600 tana kan kaasaniif miliyoona 600 guurramee kaabinee oromiyaatti raabsameeti achiin booda zarraa fakkaakii zarraa fi kotta duula kitatiidhaa shanee balleessuu jennee harfiyyan akkas jedhu ture maalifiini akkuma warra kaanii jedhe tokko kaabinee sanii keessa akkuma warra kaanii maalifiini reenjarii uffattanii isinis shanee balleessuu ka'uu dhabdanii shaneetu nu keessa jira akkana kan jedhanii bara shaneetu nu keessa jiraadha. Shaneetu nu keessa jira jedhan gabaabumatti shaneen akka lolamuu maltatti nu lolamne beekneerraa inni eenyu namtichi albahaan kun akka Taamiraat Laayinee akka Abdii Illee ka jedhu kun Abdii Illee wanni naannoo ture Taamiraat Laayinee taqlaa ministeerii moo guddee maalii ministeerii ture namni dubbatamuufi jiru nama hangas guddatuufi namoota sadarkaa olaanaa opodiyoo keessa jiran shimallis dabalatee namoota saniif dubbatamaa jira. Inni immoo waldhabbii warra naannoo Amaaraatiin walitti jira. Waldhabbiin kunis waldhabbii aangootii fi waldhabbii deemsaati. Akkamitti kophee kiyya jala deemtaa akkamittiin hin deemne isa jedhu. Lakki ani Oromiyaan bushaa warra isin jalatti miti jechuu tana shimallis dirqumaan jala deddeemtee dubbiin achi jalaa baateetti. Siniif galee waan dubbatu qabu ani asitti nama bari hadheeti mili kan as bahu waan dubbatu qabu hin beeka hanguma ofiiti tirgina hanguma ofiidha gurrifti jaanii hamuun beekun dubbadha wanni diigumsa kana keessa Oromoon bu'aa maal qaba isa jedhu moonni tokko diigumsa kana keessa karaa lamanitti Oromoon diigumsa opodiyoo diigamu jechuun bilchiginnaan achirratti kan jaarratte gabaabamatti walti bilchiginnaan har'aa addunyaan guutuun kan nu biyya ko Oromootu biyya bushaa jiraadha. Siniif galee bilchiginnaan maqaan Oromoodhaan deemtee bulchiinsaan garuu Bahar Daar taate. Kanaafuu ishiin diiggatuun nuhiif waan guddaadha. Uummanni Oromoo immoo miila biraa kaafatu jalqabeera amma raawwateera biyya keera waan hundaa'u biyya keera. Inni dhumaanni tokko immoo wanni deemamaa fi jiru amma naannoo Oromiyaa jigsuunis irratti deemamaa jira. Gabaabamatti karaa fedheenaa ta'uu dubbatamaa jira. Naannoo Oromiyaadha waldhabbii karaa Finfinnee jiru balleessuudhaaf Finfinnee naannoo goonanni jedhu gaafii hedduu ka'aa jiru karaa Bahar Daarii. Dhugama walitti himu. Finfinneen naannoo tahuu qabaa gama Amaaraatti dabalatee ol. Gadi dabalata akkansi. Kuni ka fuula duratti deemamuudha amma waan ammatti deemuu jiran kanarra yoo darbani kuni guutuun amma garuu kan jedhamaa jiru caaffeen itti aantu tanarratti eenyukka ari'uuf deemanii fi eenyukka aangootti ol baasuu deeman irratti wal loluu jiran. Wal diigumsi isaanii tuni diigumsa sirnicha isa dhumaa tahuu mala jennee wanni eegnu tokko asirraa. ولكن كرا لما نتو والديغني إيساني على موسمي أولباساني يوكين على موسمي يوكين نمك على موسمي غراق وبافدالك نما قوة إسن انت أجدتني يان
Pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin miti pirezidaantii qabaleedha yookiin bulchiinsa qabalee liqamaan barii jedhan san hin ta'a jettanii nama hiyyaanne ol baasuuf deeman jechuudha. Shimallisis nama akkasiiti nama gowwaa tortoraa waa tokko hin beeknedha. Beekaan Oromiyaadhaa kan akka eenyuu sinin jedha. Meeqni mataa lafatti tumamee ari'ameeti malti kana kanatti ol bahaa akka taayee akka eenyuu nama kaleessa waan dubbate har'a kuni maal jechuudha siin jedhu namoota akka albahaa kinoo akka kana kunumti amma paarlaamaa sheene namumti siin jedhee nama arrabsu malee waan beekne kun akka itti nyaanni wal adda akka itti albaan wal adda kunumti amma xiqqoodhaan sadarkaa fudhataa jira. Yoo oppodiyoon itti fufte amata 4-5 har'aa yookiin afu gubaa'ee paarlaamaa caffee yookiin maalii yookiin pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'e agartan. Maaliif nami barbaadamu nama akkanaa faayidaa dhuunfaatiif deemu gara sa'oofan qopha deemu nama maltii waa takka hin beekne ati baraanattu as sikaa himala beekuuf siin malu ture jedhamaanii sodaachifamaa akka Abbaduulaa Gammadaa gowwaa jechuun dhagaachaa maarroo hiikee boombii darbadhee yaani maal jedhe sin hima akka gowwaa tortoraa ta'ee haasa'u masaaraa sii gala. Daqiiqaa 10 dhaggeeffadhamee dandeessanii yoo daqiiqaa 10 dhaggeeffattan Abbaduulaa Gammadaa yeroo inni haasa'u. Yaani nama yeroo haasa'u nama tokko yeroo inni haasa'u ani cinqamuun jalqabaasi. Haasa'u akkana maaltu isa cinqeejja inni garuu itti fufeetuma haasa'u tara hin jirre jechuudha. Bakki inni jiru eenyu akka ta'e qabla. Kanaaf namoota akkanaa kana ol baasuudhaaf deemanii Shimallis ammoo as keessatti warri Amaaraa nama akkanaatiin miti inni kun wahi qaba duubaahi. Taraa takka cabsineerra jedha taraa takka qumaar kaleessaa nutu taphatee moohatee qeerroo nutu baasa jedha waan akkasii irraa sodaatanii qaban. Lakkisaa akkasii miti Abiyyi ammaan dura dubbateera waan akkasii lakkisaa bara akkasii miti Shimallis jechuun nama waa tokko beeku miti yoo asiin tana bu'u jenneen asiin tana bu'a Shimallis akkasuma mirqaaneetuma jedhe tana maal jedhanii ishiin masqala addabaabaatti bakka bara 150 har'aatti nu kuffifne jedhe san hanga har'a haasaa. Sanis dhiifamu jedheetuma Bahar Daar deemi jedhee ni miila dhungachiisee maal jedhee Abiyyi deebise. Siniif galee kanaafuu kana biras darbee amma dubbiin deemtee dirqama taate nama oppodiyoo keessaa nuu ta'u tokko arganneerra jedhan. Naannoo Amaaraa kana taa'ee halkanii guyyaa anatu sin oosha anatu juntaa balleessa jedhee namtichi hanga baatee hanga warra baabboo deemee uummatatti afaan Oromoo haasoftu nu bira jirtu faannoo kamisee tana qabatee olii gadi deemee nama kana jaallataniira nama. Namni kuni tiimii wahii qaba. Tiimii mataa isaadhaa qaba. Alamuu Simee. Isaan kana fuudhanii warra taayimii Shimallis jedhu san kuffisuuf deeman. Waan tana Bahar Daar irratti haasawwatanii fixanii asiin itti jalqabuuf manxaruu jalqabna jedhaniini kamise marratti nurratti jalqabanii okay. Inni kunis eessaa ka'ee shimti teenya tuni yoo zoonii keenyatti deebine shaneen lolle hamma har'aati shaneen lolle jarri kuni. Shaneen jira gaanu jenna isaan warra nu kijibsurraa turanii. Nuyi kan barbaannu shaneen jira nama fixee akkas jedhamee kitat gidal jedhamee goncaraa guurratee hundinuu deemee ganda kee deemee abbaa fedhe akka ajjeesu. Achi gada kan shanee nama hidhatee miisaan kan ajjeesuu dhaqan. Nama ajjeesuu barbaadan quba qabanii. Oromoo abbama biyyaa ganda kee deemanii isatti hinaafaniiran isa qabeenya qabus isa eenyu maal jedhus ajjeesuu bas. Kan barbaadame kana. Eenyu fa'amee namni barbaadamuu jiru. Eenyu fa'a amma kamiseetti namni barbaadamuu jiru hedduu eenyu fa'a. Hajoollee teenya abbootii qabeenya hanguma dandeesse abbootii qabeenya jennee waamnaan akka keenyatti. Qotiyoo lamaa fi harree tokko bira waan darbanii mana bareeda jaarratanii konkolaataa adda addaatiin biyya isaanii tajaajilu jiran. Ka biyya Saawudii kanaa galte nama maqaa dha'uun barbaadu. Nama hedduu maal isa godhan. Fira isaa hunda hidhaa guuran. Mana isaa keessa deemanii waa takka geexii dubartiidha takka duun isin guuran. Hundi isaanii barbaadamaa jiran amma wanni abbootii qabeenyaa keessaa warri dhalata baadiyyaa tahanii dhiha kana aadamaa fi eenyummaa isaanii san qabatanii magaalaatti galan. Dhaggeeffadha warra santu barbaadamu jira mashanee jedhamee warra santu barbaadamu jira. Jira warri ani Oromoo jedhu kan akaakayyuun isaa yookiin abbaan isaa kaleessa duma harree wayii ofuu magaalaa keessa afaan Amaaraa haasa'u baree achuma afaanuma Amaaraa duma haasa'u ilmaan isaa gaafa dhalatan ani Oromoo jedhanii hin saanfatan. Isaan san hin tuqan. Yoo aangoos ta'e isaan sanitti kennama. Isaan san hin tuqan. Isaan kan irraa sodaatan warra jira jechuun ijoolleen teenya kaleessa
lukumaan kaan biyya arabaa deemtee kaan biyya faranjii kaan eessa deemtee kaan immoo biyyuma keessatti dalagattee eenyummaa makaleessaa qaban san qabatanii hanga qawwee biraa magaalamatti galantu jira Caffaa biti kamisee jiran jechuu ijoolleen akkasii warri akkasii sun akka buquu ol qabatan tasuma barbaadan magaalummaa barbaannaan ati awwala afaan jijjiirratta achiin booda eenyummaa jijjiirta nuyi bira moo akkasii jira gaafa umriin kan kibara 40 ol darbe waan akka marataa takka buquu marattee afaan amaaraa malee naasoftu faazarachuun jedhanii waliin jedhan ijoolleen lafaa ol bahu hundi qunxaa dhibbaa dirate afaan amaaraa sitti haasa abbaan kee biyyee sooteen za garsan dawee wartummaan sin jedhan warra akkasiiti Itoophiyummaan inni barbaadamu amma sanee barbaadu jechuun ijoollee akkasii tana jechuu kan barbaadamaa jiru gaba dhugaa dubbanne warri biyyaaf du'u warri biyyaaf dhaabbatu warri eenyummaaf du'u ijoollee tan eenyummaa masaa qabatee magaalaatti galee jira eenyummaa masaa qabatee nama ta'e kabaratee barumsaan bakka gahe eenyummaa isaa duungatiin akkasumatti yoo gahe takka hidhamuu takka ajjeefamuudha kanuma Aliyyuu Seenfaan eenyuufaan akkanumatti qaxaqatamanii hidhaa darbatamanii achi guuramanii as guuramaniiti mee beekumsa isaa qaba tortora beekumsa takkan qabu beekumsuma takkan qabu abbaan dulaa beekumsa aangoo irra bara hammam taa'e waraqaa inni kun digirii kasii jechuu yoo ta'e namaa kennama bara abbaa dulaa dhiisii nama biraatu ni kennama baaga aangoo qabdu eenyutu achitti ramadee dalagsiisu jira yuunivarsiitii barattootichi haasawa isaarraa barumsa kamii qaba haasawa isaarraa dhageeffadhaan waan ni haasa'u dhageeffadhaa oduu barumsa qabaatee hangaarraa maal jechuu ture badeen namni saalfataa kaleessa maalin jedhee ture har'a maalin jechuu qaban jedhu ለኦሮሞ ህዝብ ከኦነግ ሸኔ ከኦነግ ህዋትን ይሻላል ጀሪ ዋተክ ከሌሳ ወራን ቱሬ ወራና መንግስቱ ኃይለማርያም kan giddiin oofamee achitti lolsiifamu gaafa umriin isaa xiqqaa achiin booda Eertiraan isa marraktee amata afur mokkana bulukeetii isa jaarsiftee warri kaan irraa fudhatan nuuta kuni gowwaa wahiitiin ammaratamaa jedhaniiniti warra kana kennan sirif gale malee warri akkasii tuni baden barumsuma duu qabaate namni tokko barsiisaa yuunivarsiitii haa jennuuti gurguddaa ni jira bara warri akkasii warra waa takka hin finne warra jijjiirama takka hin finne ummataaf garaa ofii malee waa takka hin beekne osoo beekuu dhiisus sanittis naa jognu sirif gale kan nuyi nu barbaachisu warra wallaalaa haa ta'uti warra miidhaas maal barumsa kamis barbaachisaa ati miidhaa ummata waan dalagamu jiru baruudha gabaabamatti gadi baatee sihuma wallaalaa Facebook irra deemuun agarte gadi baatee abalu maalloo jana jane abalu maalloo jedhee maasee jedhee jettee abalu biraankii maalloo jedhee jettee ilaaluurra waan dalagamaa jiru namootni mootummaa bushan kuni kaleessa maal akka haasaan kaleessa maal na yaadachiise namtichi kun eenyu namtichi ida'u lakkoofsa nu dhiisame lakkoofsa paarlamaadhaa harka lakkaa'uu kam jedhe namtichi gabaabamatti waa'ee abbaa dulaan duraa dhiisaa kuni ganama kaardiin isaa gubatee jalqaba ol baasuuf barbaadanis ni mala boru baasuuf mala abbaa dulaanis barbaachisaadha isaan biratti warra garaaf bulu keessaa garee amma alamuu simee tanannis gabaabamatti garee akka namticha eenyuuti namticha maalii Afrikaa keessa dalagaa eenyu boo maqaan isaa Oromiyaa bitaatan banee bakul ምንም ችግር የለብኝም ከጀለ ተቆ አገርተኒ ዶክተር ላጲሶ ሞኝ ላጲሶ ዳቦኝ አቦ ጉራ በበላ ዱንዳ ራሳን ጎዲን ዋን ንቀቡንዳን ኑራዲዛ ኦሮሞያ የጫብ ደውዲ ዲገምታኔ ደንታትን ቀቦ ደንታያ አይደለም ጀ ዳገፈዳ ካሌሰ ነው ኩን አባው ፊንጀለ ቱር namoota akkasii jijjiirama cimaa fuduu danda'an jiru keessatti jijjiiramni isaanii maallaqa gabaabamatti nama tokko birri 50 sitti gurguraa 50 sitti gurguraa siin jedhee walii galtee bulte ganama oluma ka'e in gurguru aboo dhiiseen jira jedhe maali nama wayitu si boodatti bilbilee 70 sirraan hin bitaa jedheen
namichi kun maalitti amana jechuun maallaqatti jechuudha. Akkasuma kanaafuu kaleessa ni abaawaa ni jinni ofiin jechuun ture uummata duratti akka harki dhaamuuf. Har'a aangoo wayii takkatti kennanii jennaan duruun guddate ganda bira darbee Oromiyaa bitti farse banee bakkul shiggiree lammiyaa. Agartanii? Isa sanii jechuun nama akkasii barbaadaman namoonni akkasii kana amma aangoon itti kennamee suutaan wanni godhanii. Inni tokko eenyummoo Adaanech Abeebee gartanii akkatti dhaaddattu akkatti diraamaa dalaguuf toltu akka abii higgii taatee waan meeqa akkas jettee maali jettee naan dafanii kantiibaa Finfinnee godhan. Kantiibaa Finfinnee silxaana guddaadha Itoophiyaa keessatti bakka rakkoon jirudha bakka jiddu galeessa maallaqaa miliyoona 200 kennite miliyoona 20 kennite jedhama maalloodhaaf kennite lola Amaaraatiif kennite maalroof kennite kaameeraa dura deemtee mucaa wattaaddaraa mana kenniteef maalloo kennite. Mootummaan Itoophiyaa nuti Itoophiyaa waloonni qaaliidha si jechise yeroo tokko yeroo jaartii jan qabne bira deemanii jaartii ilkaan hin qabne bira deemanii mana akkasitti jaarree akkas goone. Isaan kaan isaan dhumaa jiran isaan tatiisa ofirra janaaza isaanii lafa ka'uu dadhabee walloo irratti wanni namni ta'e walloo warri afaan Amaaraa haasa'an maal ta'an. Lola baqatanii isaan bira deeman Finfinnee shentan jedhameeni qorra dabra biraan keessatti meeqa du'e qorra dabra wanni shanoo fi eessatti meeqa lafa ficcisiisan meeqa maafiyaan isaanii lafatti dafartee fixxe hin dubbatamu inni sun. Hooshatti naqanii hooshatti akkasitti guuranii akka sareetti midhaan hulaa jalaan kennaa turan. Lammii Itoophiyaan miisaa sun Adaanech Abeebeedhaa qulfii mana keessa taa'anii kennuuf hin malle. Uummanni walloodhaa ammaaf wanni godhuu qabu atattamatti waa'ee uummata walloodhaa uummata Oromoo walloo ammaaf gareen takkaaf leenjisoo namtichi leenjisoo laaphisoo jedhe. Leenjisoo eenyuti diigaati leenjisoo eenyuti laali diigaa nama biraati alaayyaan namicha leenjisoo jedhan namicha gurra gurguddaa isa san jechuudha rakkoo kam Oromiyaa yoo diigamtan rakkoo kiyya miti dhageeffadha miidiyaa jaraarra dhiyaate mee waa'ee Oromiyaan yoo diigamte hammam si tuffatan atuuggaa aangoo matanaa jecha nami kaleessa onok ture akkamiin har'a akkana jedha siidaa aangoo fi maallaqni Oromoo waan hin goone hin qabu hanga siin jedhan takka. Hanga fedhe ta'u namni tokko gane waatu naagaleetiin abaa'oo dhiisee as dhufee ani kaayyoon abaa'oo gaarii ture garuu yaani fakkeessuun takka jiru. Yeroo takkatti akkuma dubartii nama tokkorraa hiikamtee tokko bira deemtee yeroo tokkotti 180 darajaa jijjiirran ta'a. Maali akkas sadarkaa 90 yeroo tokkotti dabaa namni. Oromiyaan tu yoo diigamte rakkoo irraan qabu maroon qabu maali fakkeenyaaf abaa'ummaa dhiifte Oromummaan lechumatti mulqatte xiqqooma takkallee haay Oromoodha akkanaa karaa kanaan dalaguu qabna jenneeti yaanneeti fakkeessuun takka jiru dhiirummaa kabajamoo fi takka eeggatu hin jiru. Biraanuu Leenjisooti bo Biraanuu Leenjisoo. Biraanuu Leenjisoo namchi sun maqaan isaa. Tayyib Oromoo ture namichi kun hanga jettu takka jechuudha. Okay abaa'oodhaan wal dhabeeti jideeti maar jedheeti haa jennu. Toreeti nama of tuulu tuffatteeti qawweedhaa afaan nagayaa uuma feene maqaa sitti baafa. Oromoo hamdani illee odii gate dantaatti hin qabu kasi jechisiisee hoo maali tayyib. Duruma gantuu turte duruma jaalalli waa tokko as keessatti qabatte hanganatti nama keessaan bahu. Hanganatti nama keessaan bahu. Namaan biyya kaane nama abaa'oo keessaa walloleeni rakkoo addaati wallolee achi bahee achi deeme afaaniin isaan arrabsaallee rakkoo isaan irra gahuun fedhu. Rakkoo Oromiyaa irra gahuun fedhu. Maaliif ganama as keessatti qabatee ni kijiba. Warri gadi bahanii Oromiyamtinuu yoo diigamte dantaatti hin qabu warri jedhan gabaabamatti akka dubartii bunnaa beetii jedhan sana agartanii warra maallaqaaf malee dhiira sheenee bahu kanatti dantaan qabne maallaqa malee akkuma sani irra baay'inaan kaffalee kan isaati ishii akka sanii jechuudha. Akka sanii fakkii saniiti kun dhugamatti. Kanaaf waldiigumsi wanni irra jiru waldiigumsi obbodiyoon kaateef
wal diigama Oromoodhaaf gaariiti irratti jajjabeessa keessumaa keessa nama waa himan eenyu tokkicha kana eenyu nu amana tureme waa'ee ajjecha Karrayyuudha dhugama abbootiin gadaa amanan abbootii gadaa dubbadhaa ka jedhee garee matana abbootii gadaa abbaan akka Oromoon ajjeesetti hime garee fincila kaasaa jirtu tana abbootiin gadaa gaafa duraa shanee balaaleffannaa nuti maarroo jenna abbichuu abbaa malaa jedhanii abbichuu abbaa biyyaa jedhanii maqaatti baasanii Oromoon Karrayyuutti abbaan gadaa keessan du'e jennaan hin dhageenye nagarre jedhanii didanii turan. Inuma communicationin Oromiyaadha abbaan gadaazim jechuun qabu dubbatuu qabdanii jedhamnaani nuti akkam jennee dubbannaree jenna shaneetti hojjese jettanii. In sodaatinaan jedhee communicationin isaanii Oromoo san barreesse shaneen abbootii gadaa fixxee jedhanii baaga maqaan shanee dhaame balaaleffatuudhaaf jiru. Akkasitti nama Oromoo hojjesu jechuu jalqaban nama Oromoo hojjesu. Nama Oromoo hojjesu maqaan kan dhaamu gaafa maqaa shanee dhaame. Inni ajjeefamaa jiru inni Wallagga keessatti gandarraa buqqifamee ari'amaa jiru Oromoo miti. Inni eessatti ajjeefamaa jiru Oromoo miti. Inni Wallootti rashanamaa jiru Oromoo miti hin galchusa. Gaafa maqaa shanee dhaame nama Oromoo hojjesu isa gujii tokko. Nama Oromoo hojjesu hundumaa ni balaaleffanna jenneerra Boorana irratti balaaleffatamee maarroo jedha jedhaan Finfinnee malee Boorana deemee beeku warki jiba. Gujii deemeen taa'u sodaadhaaf. Soba. Uummanni isaatti yeroo quban qabu inni. Dhadhaa dibatee taa'ee nyaatuu bichaa kan beeku. Siniif galee kanaafuu wallabbiin kaatatuni bu'aa nuu buuftu keessa badii oppodiyoon dalaguu jirtu himuudhaaf deeman. Akkun immoo aalama maafiyaa keessatti maafiyaa itti sheentaa yeroo sheente nan baha yeroo jette hin baatu. Gaafa baankii abaluu dhagnee zarafne bar itti gaafatamaa abbaan ajjeesse tokko harka kan keetiini. Gaafa akkas goone bar abbaan abaluu ajjeesse si jedhanii dubbisan si himna. Bilbillee amma itti gaafatamaa poolisiitti himna. Atis hidhaa teessa aggaasii deemte. Yookiin nu dhiifteen deemtu siin jedhama jechuudha. Aalami maafiyaadhaa ka fiilmii irratti agartanis ta'e ka haqiiqaadhaa aalamata hariibaa fakkeenyaaf waa dhoksaadhaan nagadan kan akka waa'ee gurguddoo waa'ee hin taane tan agartanii. Dhaqxee waliin dalaguu jalqabnaan hanga naga'u maallaqa dalagadhee nan ba'a jennaan asii baatee nama gaarii taatee immoo nurratti ka'uuf hin jiru. Hanga dhumaa as teessa. Hanga tokko hanga si jeesuu bira gahan jechuudha. Diddeen ibadda taanaan ajjeefamuu qabda. Hanga si aalama maafiyaa jechuudha. Akkuma aalama maafiyaa sani aalama oppodiyoodhaa keessa. Akkasin abaa'oo sobaa jaartanii Wallagga keessatti uummata Amaaraa ajjeeftanii shaneen uummata nagaa fixxe jechisiisaa turtan nin himaa. Akkana kan jechuudha taayee nama gabaabamatti. Akkasin abbootii gadaa Karrayyuudhaa tarkaanfiin irratti haa fudhatamu jettanii fudhachiiftan nin himaa. Kinoo hime. Dhageeffadha. Namoota qophaa'anii namoota ajjeesantu jiran. Namuma ajjeesuu irratti bobbaafamaa jirantu jiran. Bakka gariitti abaa'oodhaan jedhanii wayaa abaa'oo godhatanii alaabaa godhatanii Matakkalii fi naannoo Oromiyaadhaa karaa lixa Wallaggaa fi baha Wallaggaa keessatti nama ajjeesuu turan. Nama nagahaa uummata safaraa deeman kan Oromoon tahin akka waan abaa'ootu ajjeese jedhamuuf yoo Oromoo ajjeesan Oromoon hin dhugeessu namni guddeessu mootummaata ajjeese jedha. Garuu warra sabaan kan biraa yoo ajjeesaniif abaa'oota ajjeese jedhamee akka Itoophiyaatti amma yeroo maqaa abaa'oo dhooktu afaan Amaaraatiin awwala wanni si himan warra nadhoo ajjeesu warra nama hiyyeessa manaa gadi buusee ajjeesu hin jedhan. Wanni suni jiddu galeessa Itoophiyaas qaqqabee paarlaamaa keessa boochisee waan guddaa ta'eera waan abaa'oo maqaatti balleessan keessaa isa tokko. Gareen jaarramtee garee eenyuu fiqaaduu moo eenyu fa'a bara gariin warra abaa'oo keessa dabballee abaa'oo keessa kaahamtee dabballee oppodiyoo booda baqattee achi deemtee rabbi eekkamee gariin gaafa galaa jedhaman san warra karaa jiran warra galanii walakkaa kanatti waa'ee abaa'oo beektan isinii abaa'oodha sin jennee sin jaarraa jedhamaniini akka ajaa'ibaatti sana talsiifamanii seneeparaa fi wanni addaatti kenname uummata nagaa ajjeessu turan. Kuni dhugaa lafa jiru immoo marroo maal jedhe haa qoratamu qaama walabaatiin haa qoratamu ajjechaa namoota nageenyaa Wallaggaadhaa ka jedhe suni isa kana ture. Mootummaa hawaasa hin eeyyamu mustahiili eeyyamee qaamni walabaa dhaqee qoratee namni ajjeese abalufaa jedhamee garee ajjeefte san qoratanii irra gahameennan gareen suni Dammallaash Gabra Mikaa'elii fi Taayyee Mafaa biraa dhaqxe jechuudha. Shimallisuma faadhaan tottoshamtee Afrikaaduu warra qurxummii finna jedhu san lola shanee irratti banamu keessaa inni guddaan lola adda bilisummaa Oromoo irratti banamu keessaa maqa balleessiidhaan. Humnaan miti humnaan yoo itti deeman ummatatu hidhata ammasii jedha.
maqaballeessi ummata jibbisiisu yeroo wayyaaneetis dhugaa walitti himna wanni godhamu ture Junaddisaa Doofaa fi Abbaduulaa fa'aa wanni godhaa turan fuudhanii namoota akkasii colleessan itti fuudhaniiti wayyaaneen isaan kun garaa karabaatti bareedaa hidhatu malee waan biraa waan hin beekneefu fuudhanii namoota Arsii fi Baale keessa karaa eessaa deemanii karaa Booranaa kana deemanii namoota jaallatamoo ajjeesanii bosona keessatti qilee keessatti darbanii halkan nuti abaawoodha waboon akkana tarkaanfii sirra fudhata ati gantuudha jedhaniini halkan ajjeesan abaawoon ajjeese jedha ganama gadi bee TV fi maal guurratanii dhaqanii akkamitti ajjeefte namoota wahii qaban ammoo maafiyaa wahii kan qabanii mana hidhaatii qabantu jira akkamitti ajjeefte ani akkanatti ajjeese maaree godhe eenyutu si ajaje ajajaan kiyya Guutamaa jedhama Laggasaa Wagii Faaggaasan Laggasaa Wagii faatu na ajaje haadhattis gudeedi intalas biratti gudeedi naan jedhe akkas jedhachuun dokumentari fakkataa tokko bara darbe asirratti posti godhan ture dokumentari akkamitti akka du'e Laggasaa Wagiidha nama mana namaa daffaruu isheen immoo maal jedhanii akkasitti lagi dhukkubsatee mana namaa nabushaa jedhee dhaqee bulee achumaan shunkurtii wanni shunkurtii billaa shunkurtiitiin ajjeesanii jaarsa ilkaan lama malee waan qabne tokko fuudhanii kanaatu ajjeese jedhan dhaqee bada diraamaa akkasiisan amma ammayyaa'eera amma garee jira dhaqee yabaluu ajjeesii yoo jedhame inni ajjeefama namoota jaallatamaa ajjeesanii yeroo sanillee kana dalagan jechuudha yoo addattan bara 1996 Finfinnee Yuunivarsiitiin Finfinnee irratti boombii darbatanii namoota barattoota fixanii mee namni qabsoo takka keessatti qabsaa'u barataa mana barumsaatti fixuudhaan qabsoon qabsaa'ee jira akkamitti seentarree mee akkamitti seenanii boombii qabe silaa fattasheemee mana barumsaa kashee Yuunivarsiitiidha barbaachisa boombii guurratee akkamitti boombii jentan paantii keessatti qabnee maarrooraan utaallee seennee achiin booda eenyutu sin ajaje kan akka gootan maaliif akkas gootan wanni kun guutuun diraamaan kun irraafatameera amma irraafatameera yuutuubiin qabee taa'eera garuu waan sin ajaa'ibu dhumaatii yookiin dhoohinsa boombiidha 6 kiiloo yookiin finfinneedhaan yaaddan diraamaan akkasii sun haala ammayyaatiin dalagamaa jira haala ammayyaatiin na inumahu milishoota naannoo Amaaraa gruppii fi Telegram irratti bakka hedduutti wal kunne bakka sawaayee kana qoratanii birri buusanii Amaaruma akka ofii ajjeesanii onokshaneen nama qulqulluu fixee milishaan naannoo Amaaraa dhaqee uummata saadhaa eeguu qaba jechuudhaaf Matakkal irratti direct dalaganiiran Matakkal irratti milishoonni Amaaraa yookiin liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin dalagameera gaafa namni 200 dhume gaafa namni 100 dhume hunda saadha namootuma nagahaa gadi baasanii fixanii garee santu fixee onokshaneetu fixee jechisiisuudhaaf wanni hedduun dalagameera kun immoo dhugaa lafa jiru kuni lola duula godhamu keessaa isa tokko maqaballeessiin duula godhamu keessaa isa tokko wanni sun bakkitti mijanne eessa akka ta'e biyya tokko waan kana yeroo hunda dubbatuun ture sinfixaniiti juuntaan sinfitte jedhanii agaaf tokko akkas yeroo waggaa jedhu dhageessanii ummata keenya waan akkasiisan gochuun hedduu mijatu maaliif gadi bahee manumatti namarra shana jedhee namni maqaa wayii godhatee hin danda'u ani mootummaa makkalaakayaa jedhee goyyomsee manaa guureeti malee hin danda'u akkasiin nama hidhate sindiisu gaatii ollaasaa jeefte inni kun sindiisu osoo Jibriilii wajjin dhufeeraa hojanii nama dhiisuu miti walloo illola ofirratti keessumaa keessa qe'ee isaarratti garuu kun hirra hedduu hojjetameera karaa ammuma kana karaa salaalee noonnoo eessa bakka jedhamu irratti namoota jaallatamoo fi gandoota adda addaa ajjeesanii gandi sun guutuun shanee balaaleffanna jedhee akka shaneetti ka'u karaa Wallaggaatti akka Itoophiyaa hundaatti nama fixanii jedhanii akka addunyaatti illee Facebook irratti jalqaba abbaan akaawuntii nurratti wanni godhu jiru nurratti gubaa jiru yookiin hazirri nurratti godhaa jiru abaawon garee shoror keessaatti jedhamee mootummaan kaahe Facebook irraa fudhateera abaawoo qawwee qabatee qawwee wajjin footoo yerooti ala akkasuma keessa alaabaa abaawoo irra haala jiru sochii isaanii yerooti asirratti post gootu Facebook direct hazirsi godha maaliif gareen tun garee shoror keessaatti garee maal irratti dhaabbataniiti jecha jarri barreessan namoota dhuunfaa akkasitti ajjeesan ummata ajjeesan garee ummata ajjeeftu jedhamee
hanga danda'e Abiy Ahmed addunyaatti beeksisuu yaaleera. Nimgalee kun immoo fedhii warra Bahar Daarii fi warra Izeemaa fa'aati. Unkaan shanee yookiin abaa'oo hidhatee miti qeerroo dargaggoo Oromiyaadhaa wal jaare san ashabbaarii nuuhaa jedhamu jaanii turan. Kanaafuu asuma deebina amma dhumni jara tana subhaanallah dhihaateera karaa lammaniinu dhuma isaanii kan dhiheessu diigamsa isaan ka'aniif tokko amma kana yoon taane wanni laaftuun garuu Oromoon gara lammaniinu isaan har'a Shimallis faa buusanii warra rafe jedhame kana warra xiyyaara ammaa nuu dha'uu dhaban marroon yeroo nama waliin qabee haasa'umaa xiyyaariin dhaamin xiyyaarri keessan eessa ture yeroo isaan baazuuqaa jechuun ture kiyyaan albaasu baazuuqaa qabattee yeroo ishiin deemtu eessaa fuudhan baazuuqaa girnoofi jechuun ture agartanii yoo kitat jedhanii faannoo fi wanta afarii isaan walitti fuudhanii Oromiyaa irra dulsisanis ummanni bakka rafee ka'eeti kadhume ka hafe irra dhangalaadha ummati Oromoo si jammar galaana yoo akka amma zim jedhan kanaan dhusanis ummanni karaa hundaa'u amma suutumaan ta'ullee hirriba ka'aa jira wanni keessa abbaa Oromiyaatti dalagamuu jalqabe amma waraanuma komaandoma wayitu isheen jettaniin ganaa umriin isaanii jechuun eega hundeeffamni duruma jira abaawoon bakkuma daa'u lola kan jalqaban garuu baatii muraasa kana keessa wanni isaan dalagaa jiran lafa sassoosaa jira. Karaa biraatiin akka agartan kana karaa Gujii karaa eessa karaan lolan baay'atee liyyuu haylii bira darbaa jiran amma liyyuu haylii ajjeesuun isaan biraa malaafaa garbuu haamuu ta'e amma maaliif taankee fi baankiin guurramee kitat jedhamee wantan godhamne nuyi maallaqni miliyoonni guurrame sun maanu itti dhangalaasamuu dhabe. Kanaaf ergaan kiyya inni tokko wal diigumsa isaanii kana irratti gargaara wallahi irratti gargaara taayyeedhaan ati qabsaadha abar jedhaani taayyeedhaan akka viidiyoo kanan dhageenye ati qabsaadha nu jabaadhu nu tokko taayyeen nu eeggamuu qaba kana booda yoo ajjeesan hin malaa jechuu ture dhugaa wayii qabatee kan duune nu eegaa dhugaadha waan himu hedduu qaba inni akka taayyeedha yoo wal lolan dhugaan Oromoo as jedduu baati ammaan duras wal loltee jennaani kan Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaa baatii lamatti diigamte xiqqoo mataa akka lammaa magarsaadha jedhee gungumuu jammaree jennaan daaraa wal goote kanaaf har'as gungumni isaan jalqaban takkaa keessumaa nu diigaa takka ammoo osoma isaan asii wal nyaatanii waraanni Oromiyaa irratti sochiin dhugaa amma jalqabame sochiin dhugaa bakka hundatti waraanni dhaqee lolee cabsee rakkoon qabu waraanni tokko maal lafa qabatuu dhabee hin jedhina waraanni as Amboo jira Amboo magaalaa nama mootummaa jala jira leesh maaliif har'a kana meeshaa mootummaan qabu kana yoo kana walitti buute akkuma warri Tigraay godhu san hanga inni qabu meeshaa qabaatu qabda teknooloojiin dubartiin mucaan bara 5 haa dhukkisuuti nama bireensitti dhukkusu tokko shugguxii waa tokko ngootu ati meetira 10 irraa lolta meetira 10 singeessisu ni ganaa kiiloomeetira tokko bakka jirtutti sijjeesa kanaafuu riphee lolaa jechuun bakka saamijjatutti bakka lukaan deemuu danda'utti dam godhee toohatee gadi taa'etti kolfa bakka isaan xiyyaaraa fi taankiidhaan dhaaddatanitti irraa goraa jechuudha osomaa jedhu meeshaa isaanii san takkan harkaa guuruu jalqaba waannaan bakki wanni kun jiru bakkuma muraasa ta'uu dhabuudha jedhaa turre hanga amma Oromiyaa hunda ta'eera Oromiyaa hunda irratti Oromiyaan naannoo miliyoona 5 miti naannoo miliyoona 10 baattatu miti Oromiyaa jechuun naannoo ummanni isaadha miizaana Itoophiyaa hunda gargashuu danda'u persentiin Oromiyaa keessaa persentiin tokko yoo hidhannoodhaan lolaaf ka'e sakka geenyu beektu jedhee yaada siniif galee kanaafuu persentii tokko hin geenyu sanii gadi ta'uu mala osoo hundi hidhate waraanuma Itoophiyaa hundaatu garagashuudha
kanaaf hirriba ka'uu bichaadha kan nu barbaachisu waa'ee wal diigumsa opodiyoon itti kaate kanarratti akka gaariitti fudhadha akka leeyyootti silaalina wanni kuni waa wal diiguuf jirti amma caffee irratti ganaa nama kaan takka dibuuftee takka ol baaftee takka garbaafte achi irratti gungumaan baay'ata gantuma tokko yoo arganne tokkumti amallatee Keeniyaa fi Jabuutii eessa Suudaan nu geenyaan rakkoo jirtu tana hunda hima yookiin achuma keessa wal buusuma san irratti wal diigdi wal diiguun ni danda'ama bara siniif galee dammalaashii fi dammalash gaafuma tokko harkatti wirsan ofuu wal diigde dhugaa jirtu himti aboon yangarraa jenneeti malee jedhanii waan godhan hunda himan guyyaan isaanaa caaluu hundeessaa kan ajjeesiise abaluutu ajjeese akkitti ajjeefameef akkasii fi gaaf akkasitti ajjeesu jennee turre guyyaan itti ajjeefne waliin galle turre jettee guyyaan ishiin nu himtu ganaa dhihaata gaafa san ummanni Oromoodhaa bichuu keenya jedhu kunii fi shumee keenya jedhu kuni hirribaa ka'eeti ida warra nu ajjeesu ture jedhu guyyaan sun dhihoodha siniif galee wal diiguun ishii kanaafi ammoo wanni wal diiguu bira geesseef diigamsi dirqitti dhufe ishii dirqitti kophee gurguddaa sanii funyaan irra ishii ejjete abaa'uun kanaafi amma kanaa jechuu jirtu ummata hirribaa ka'e waan ummati barbaadu godhuu takkallee hin dandeenye kalaas raawwateera hundinuu diraamaan dalagamu hundinuu dhumeera dhugaan giddumatti akka balkarsha ganamaa sanya uduma dukkanne haa turuumee nin dhokadheera jettuu gawaa dhokatte akkasitti ol bahaa jira waan akkasiiti ergaan kiyya kana ture ijoollee walloo gara walloo yeroo deebi'ee hanga dandeessan ganda jirtanii namoota qabamaniiran amma kan du'aniiran maqaan suutaan malee amma beekamuu dandeenye namoota qabaman hunda maqaa barreessaati akka gandaatti walitti deemaa walitti gareen hedduun hidhameera ni beektu kara garee isinuu beektan kanaatiin deemaati namoota hidhamaniiran hunda gandaan gootii jedhan saniin yoo qe'eetti walii himuudhaan namoonni hammam akka qabamanii kan ajjeefaman beekuun addunyaan akka beeku bara waan walloon irra jiru nama qaban qabu barbaachisaadha janaazama akka golfofa gatameetti akkanumatti kaafneetuma gaafa barbaadan dookumentarii adda baasanii kuni waan raawwalolatti du'e yookiin Tigreedha yookiin maaroo waan soba adda nuun jechuu danda'u kanaafuu dhugaa teenya eessatti akka du'e namni kam akka du'e takka isaa duun hafin dubbatu irratti duulu isa lubbuun jiru wanni jabaan isa kana isa lubbuun jiru dhaqxanii harka hin kennina bakka itti hin qabamna jettanitti sin taa'ina hundi harka wal qabadhaa qoladhaa ammaaf riphee lolaa jabaa kan ofi qaban kan qabamee arihameen qabamne yoo riibe nami jalaan baane tahuu irratti wal leenjisuu dhaqanii warri akkasii immoo bosona ni jira warra akkasiitti makamanii waliin dhaabbatu guyyaan ni darbaa qolannaan itti fufa wal jaaree gaafa cimatee meeshaa nagaa godhate ammaaf garuu wanni jabaa miliqee bosonatti hundinuu ofirraa loluu danda'a maaliif bosona xiyyaara qabatee dhufuu hin danda'u taankii qabatee dhufuu hin danda'u garaasaa bichaa qabateeti harkaan sitti dhufa achitti hammuun walii wal dhookta inni nu achiin dhaqu takka isaanii bosona kee deemanii barbaadan jiran amma abba gaarii fi sheekota erganii ilmaan namaa fuudhanii qalaa jiran malee bilisiginnaan dhumisaa fagoon jiru walloon abboota keenya bira gowwuman miti kuni wani ani jedhaa jiru kuni gowwaan ani jedhina abobi goofaa dheeraa fi minishir gabaabduu qabateeti kan bosonatti maqatee ilmaan ofii achumatti horee har'aa siin nu gahe dhageeffadha maltii waan takka jiruutti hin jirreen hin manca'ina deemtanii hin qalaminaadha maqadhaa karaarra warri maqeeru nagahumaan jira wanni kun ni darba boru gaafa wanni kun darbe hundinuu gara jiru ofiitti deebuu danda'a oo jiruu jaalattan ta'es walaakiin hanga dhumaatti wanni nurra darbu jiru kun darbuu qaba jennee waan amannuufi galatoomaa wallo maddii dhaabbadhaa warri oromiyaadhaa dandeettii maallaqaa dandeettii moyaa miidiyaa waan kamuu qabdaniin wallo dhumaa jiran wallo saba lama irratti bobbaasanii milishaa jaaranii kaam wayaa makkalaakayaatti jaaranii ajjeesisiisaa jiran makkalaakayaan warri